Ashamaa harka fuunee hordoftoota keenya har'aan appilikeeshinii ajaa'ibaa tokko wajjin waliin isin barsiisa. Appilikeeshinii kun isin kana fakkaata maps.me jedhama. Appilikeeshiniin kun daataa nyaatu waayifaa illee fayyadamtu lookeeshinii moobaayilaa keetii qofa wanti itti fayyadamtu. Pileestoorii keessa buufata appilikeeshinicha kana. Kun akkuma namaan tana barreessitee buufatte maps.me jettee guutuu barreessite siif baasa appilikeeshinicha. Saboota bakka barbaadde yeroo deemtu yeroo biyyaan baay'ina keessa deemtillee lookeeshinii qofa wanti dhaabbata bakka jirtu ifiif siima jechuudha. Magaalaa guddoo akkasii jiraattillee bakka tanan jira bakka sanin jira ifiif sitti hima jechuudha. Si agarsiisa jechuudha. Naannoo Samsung gooyyeetu ilaaluudha. Nama daawuloo godhee waan jiruuf daawuloo godhaati. Saboota egaa daawuloo gootan booda isin maal isin gaafate Itoophiyaa daawuloo godhaaf gabaatee sadiitti hojii akkana isin gaafate sanis daawuloo gootan jechuudha. Fakkeenyaaf amma haala kanaan yeroo kana bantan kana akka amman tan anaaf banamu hanti isiniif hin banamu isin jechuudha. Itoophiyaa meeggabaayitii sadiitti hojii waan isin gaafatu daawuloo eega gootan booda haala kana isinii banamu. Anama fakkeenya yeroo kana kanan deemu jira. Karaan deemu makiinaan deemu jira. Wanni daarekshinii isin agartan kun akkuma makiinaan saffisaa deemtuun isinillee saffisaa deemte jechuudha. Laal agartee laal akka saffisaa deemu jirti jechuudha. Bakki irra taa'ee waan hin dalagee laal akka fiidoo gartee wanni xixiqqoo waan achi maddi mul'atu kun kooristiraakshini jechuudha. Waan akka fooqii baala kan isin agarsiisa. Bakka barbaadillee yoo ilaaluu barbaadde itti barreesseetu wal haalta jechuudha. Magaalaa feete bakka ishiin taate daarekshinii taatellee. Akkasuma kaartaan kun fakkeenyaaf yoo bakka takka irraa bakka takkatti adeemuu jiraatu taate bakka itti deemsan itti barreessite. Fakkeenyaaf amma akkuma nama godhu deemu bakka ruutii tuna tuite bakka itti deemtutti barreessite jechuudha. Bakka itti deemsan amma istaadiyeemiitiin deemu jira. Istaadiyeemii jechuun barreessa haala kanaan naaf baasa. Kan tuqaa jechuudha. Saniin booda kunoo haala kanaan si baasa istaartii goota. Kunoo karaa deemtu jechuudha. Daarekshinii si agarsiisa jechuudha. Daarekshinii akkana deemteeti achi geessee akkana dabdaa jechuudha. Kunoo asirratti 400 meetira hajjoon gizee 400 akkana deemtee akkana dabdaa siin jeesitti mu jira. Kaartaan kun kaartaa ajaa'ibaa jechuudha. Saffisa makiinaa ittiin deemtu sitti himaa kiiloomeetira hamma deemtillee sitti himaa kiiloomeetira haga si hafillee siif himaa jechuudha. Laala wanti xiyyaan tun akkuma makiinaan saffisa deemtu xiyyaan tun saffisa deemtu jechuudha. Kunoo akkuma si mul'atu kana. Eegalee kaartaa ajaa'ibaati. Daataa sirraan barbaadu takka itti daawuloo gootu malee haala kanaan fayyadama isin jechuudha. Amma fakkeenyaaf biyya feete yoo deemtes biyya tana wallaaluun hin jirtu jechuudha. Kaartuu kana banataa bakka jirtu siif himu. Egaa kaartaan kun haala kanaan daarekshinii si agarsiisa. Kunuuti sa'aatii haga deemtee fi sa'aatii hamma si hafillee siif himu jechuudha. Bakka itti deemuu jirtu sana. Yoo makiinaan saffiste kiiloomeetira par hawrii kun ni dabala jechuudha. Akkasuma fageenya Adaamaa fi Finfinnee gidduu ilaaluu barbaadde itti barreessitu malee ilaaltasi amma haaleetu malee isinitti malee ilaaltan waa hedduu qabdaa ofirraa akka wanti isin illee ni galmeessanii amma gartee daarekshinii akka itti daawwafu jiru gartee hara naman gaafatu jechuudha. Haaluma kanaan deemtaa jechuudha akka barbaadde. Agartee makiinaan saffisa dabalaan isinillee saffisa daarekshinii xiyyaan jechuudha. Daarekshinii saffisa jechuudha. Naavigeeshinii jettan jedhanii wanta laal akkuma makiinaan saffisa dabaluun dabalte ishinis dhugaa meetira hagana deemtee karaa mirgaa goree jirti ilaalama meetira ishiin tisa agarsiisa jirti agartee kaartaa ajaa'ibaati jechuudha. Kaartaan kun biyya feetee warra itti yaaddeetu jechuudha.
no haalummaan tana isinitti mul'atu kanaan osoo karaa deemuu jirtu bakka jirtu yoo wallaaltu kaartuma kana wanta bakka jirtu sitti hima jechuudha. Amma fakkeenyaaf kunoo leessota imbaasii irra isaa dhansi biraa akka hin jiru naaf hima jechuudha kaarticha kun kanumaan jechuudha. Saniin booda yeroo hin deeman waliin deemaa yeroo an fiigu fiiga yoo nama biyyan beene ta'e nama yoo hin barbaadu jiraadhes eessa jirta goona jedhamu bakka sana jira jee ittiin himuu hin danda'a jechuudha. Kaartaan kun hedduu nama fayyada jechuudha. Gisee karaa deemtus makiinaan gisee deemtus biyya tana gahee biyya san gahee nama gaafatu kaartuu kana wantee ilaaltaa bakka jirtu ni ifuma beekta jechuudha. Kunooti amma miilaan deemuu jira akkuma nama miilaan deemuu suutana waliin deema ilaalama. Haala kanaan daarashiin isin agarsiisa itti fayyadama. Ammallee bakka barbaadan akka sarchi godhanii barbaadan kiiloomeetirii hagamta akka fagaate fakkeenyaaf Adaamaa fi Finfinnee kiiloomeetirii meeqa akka fagaatetti siifama jechuudha. Kanaafuu haala salphaadhaan appilikeeshinii daataa malee waan ati barbaade sii dalaguudha jechuudha. Egaan hordoftoota keenya barnoonni keenya har'aan tanaa kana fakkaata. Barnoota biraatiin amma walitti deemuutti nagaatti.